Hashamaan kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanne irra dursa hangafoota duumesnitti hima. Harmeen weellisaa jireenyaa ayyaanaa addee Jaliileen du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Waama Hagaloo Qassoo keessatti manneen qonnaan bultootaa fi manni amantaa musliimaa waraana mootummaan gubachuunsaa himame. Godina addaa Oromoo Walloo aanaa Baateetti waraanni Biltsiginnaa ilmaan Oromoo meeshaa maleeyyii ajjeesuun dabalatee uummata ganda guutuu walitti qabuun daa'immanii hanga maanguddootti reebichaa fi dararaa uummatarraan ga'aa ooluuf jiraattonni dubbatan. Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon Qeellam Wallaggaa Gidaamii keessatti waraana mootummaa 127 meeshaa waraanaa waliin boojuun himame. Waraanni Tigraay naannoo Affaar bakkoota hedduu deebisee qabachuun gabaafame. Soomaaliyaa keessatti yeroo dheeraaf shororkeessummaa jalatti galmaa'ee kan ture addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen tarree shororkeessitootaa keessaa baafamuun himame. Daawwattota keenyaa gara bal'ina oduuttaan isin dabarsaa oduu kan isinitti mo'an Mooneet Badhaasaati. Harmeen weellisaa jireenyaa ayyaanaa addee Jaliileen du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Weellisaa Oromoo jaallatamaan jireenyaa ayyaanaa baroota 1990 keessa sirboota aadaa keessattuu kan gama lixa Oromiyaa weellisuun jaalalaa fi marartee horate walleewwan cidhaa walleewwan aadaa mararoo fi kaan beeksisuuf carraaqqii guddaa taasisee kanaan alatti qabsoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu tubuudhaan biyya abbaasaa Oromiyaa ijaaruuf gahee irraa eegamu gama wallee fi kaaniin carraaqaa ture. Gaameessa weellisaa jaallatamaa kan osoonni uummata isaaf hojii guddaa hojjechaa jiru humnoonni waraana mootummaa EPRDF butamee hangaarraa jiraa fi du'aansaa wallaalamee hafe. Erga jireenyaan bahee galuu didee haati ilma ishee akkuma qara laalaa turteetti guyyaa kaleessaa harmeen weellisaa kanaa addee Jaliilee jedhaman godina Wallagga Ba'aa aanaa Giddaa Ayyaanaa bakka Jimaataa jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa amajjii 24 bara 2022 du'aan addunyaa kanarraa boqochuun himame. Haati ilma ishee eegaa turte ilma ishee awwaaltee garaa osoo hin kutatiin argitee waliin osoo hin jiraatiin addunyaa kanarraa du'aan boqochuu ishee keelloo miidiyaa odeeffate. Ilmaan Oromoo akkuma jireenyaa ayyaanaas buuteen isaanii dhabamee daranuu dabalaa akka jiran beekamaadha. Keelloon miidiyaa maatii harmee kanaaf jajjabina hawwa. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Waama Hagaloo Qassoo keessatti manneen qonnaan bultootaa fi manni amantaa musliimaa waraana mootummaan gubachuunsaa himame. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Waama Hagaloo gidduu kana waraana mootummaan miidhaan guddaan uummata nagaarra gahaa jiraachuu gabaasni keelloo miidiyaan argate ifa taasisa. Aanaa Waama Hagaloo magaalaa Qassoo fi naannawaa isaa kanneen jiraatan uummanni Oromoo gandoonni 4 ol manaa fi qabeenyaa isaa gallakkisee lubbuu baafachuu fi baqarra akka jiru gabaasni arganne ifa taasisa. Haala kanaan aanaa Waama Hagaloo ganda Buttujjii Qassoo ganda Gosaanii Baabboo ganda Gosaanii Kiiloo ganda Mi'eessaa Komboo Darmoo keessaa uummata jiraatu hedduu duraa manaaf qabeenyaa isaanii waraanni mootummaa abiddaan barbadeessuun gabaafame. Miidhaa guddaan uummata nagaarra ga'uu kan odeeffanne yoo ta'u aanichatti tajaajilli intarneetii hojjetaa kan hin jirre waan ta'eef odeeffannoo guutuu argachuun ulfaataadha. Gabaasaan gamma arganne manni amantaa musliimaa aanaa Waama Hagaloo kan ganda Buttujjii Qassoo bakka addaa Ardaamaa jedhamutti argamu waraanni mootummaa gubee barbadeessuu isaatu himame. Maqaan qotee bulaa Oromoo manni duraa gubatee hanga ammaa nu qaqqabe Shaanqoo Waggaarii kan jedhamu aanaa Waama Hagaloo bakka addaa Koyyaa jedhamutti duraa gubachuusaa akkasuma ogeessa fayyaa kan ta'e Tasfaa Abdataa kan jedhamu duraas gidduuma kana manni jireenyaa gubachuu mirkaneeffannee jirra. Kanaan alattis qabeenyaan uummataa hedduun waraana mootummaan mancaafamaa kan jiru yoo ta'u mootoraa fi konkolaataa Isuuzii hedduun saamamee kaan akka gubates keelloof himamee jira. Mootorri namoota hedduu duraa gubachuu kan himame yoo ta'u maqaan namoota nu ga'e Milkeessaa Qannoo Adulaa fi Fayyeeraa Waggaarii Adulaa kan jedhaman dura mootora fuudhuun waraanni mootummaa abiddaan gubuunsaa nu himame. Guyyaa kaleessaas gandoota baadiyyaa keessa deemuun aanichatti waraanni mootummaa miidhaa gurguddaa geessisaa akka oolanii fi hanga guyyaa irraatti mana isaa gallakkisee akka baqate keelloof himan. Gochaan mootummaan uummata nagaa haala kanaan miidhuuf sababaa waraanni bilisummaa Oromoo onoota sana keessatti humna waraana raayyaa ittisa biyyaa hedduu injifatee fi haloo uummatatti baachuu isaaniitu himama. Wayitaa waraanni bilisummaa Oromoo bakkaa socho'uu ilaallatanii tarkaanfii hammeenyaa uummata nagaarratti raawwachuun isaanis eeramee jira.
Godina addaa Oromoo Walloo aanaa baateetti waraanni biltsiginnaa ilmaan Oromoo meeshaa maleeyyii ajjeesuun dabalatee uummata ganda guutuu walitti qabuun daa'immanii hanga maanguddootti reebichaa fi dararaa uummatarraan ga'aa ooluu jiraattonni dubbatan. Guyyaa har'aa godina addaa Oromoo Walloo aanaa baateetti murni PP Abaaw Shaneetu sin keessatti dhokateera jechuudhaan uummata nagaa kan siyaasarraati bilisa ta'an nama lama ajjeesanii tokko madeessan jedha maddii odeessa keenya gamasii kanneen ajjeefamanii maqaan nu qaqqabes Abduu Idris Huseen Araddaa Shariyaa Abduu Sayyid Ahmad Araddaa Baddannaarraa kan ajjeefaman ta'uu nu himan. Mootummaan biltsiginnaa Oromiyaa onoota hedduu keessatti waraana bilisummaa Oromoo gargaartan jechuutiin ajjeechaa kanneessaa bakkoota hedduutti raawwachaa kan jiru ta'uun gabaasa keenya yeroo adda addaarraa kan yaadatamudha. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon qeellam wallaggaa gidaamii keessatti waraana mootummaa 127 meeshaa waraanaa waliin booji'uun himame. Lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo waboo fi qaamolee mootummaa gidduutti tibbana gaggeeffamaa jiraachuutu himama. Lola kanaan loltoonni mootummaa hedduun du'uu isaanii gabaasni yeroo adda addaatti bahu ni hubachiisa. Lola guyyaa har'aa qeellam wallaggaa gidaamiitti gaggeeffameenis loltoonni mootummaa baay'inni isaanii 127 ta'an meeshaa waraanaa waliin booji'amuu isaaniitu himame. Waboon loltoota mootummaa kanneen booji'an alatti hedduu isaanii akka ajjeese himee jira. Achuma gidaamitti guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo lola guddaa gaggeessaa ooluusaa gabaasni nu ga'e ifa taasisa. Lolli kun lola sa'a 3 oliif deeme yommuu ta'u waraana mootummaa 180 oltu du'aan adabamee jedha gabaasni arganne. Lola guyyaa kaleessaan waraanni mootummaa kanneen 200 ol ta'an madeeffamuun isaanii simamee jira. Lola kaleessaa kanaan waboon gama meeshaatiin bireenii dabalatee AKM hedduu booji'eeraa jedhan. Odeessuma waraanaan guyyaa kaleessaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa ona midaaqanyii keessatti lola gaggeessaa ooluusaatu himame. Lola kanaan waraanni bilisummaa Oromoo gandoota baadiyyaa ona midaaqanyii 25 keessaa ganda 24 guutuutti dhuunfachuusaa ibse. Akkasuma gama kibbaan torban kana waboon zoonii kibbaa godinaalee Gujii keessatti tarkaanfii gurguddaa fudhachaa akka jiru himame. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa bakkeewwan hedduutti tibbana gaggeeffamaa jiruun olaantummaan irra aanaa jiraachuusaas odeessi keelloo miidiyaan argate ifa taasisa. Mootummaan Itoophiyaa loltoota Eertiraa lolchiisaa akka jirus kanneen ajjeefaman harkaa waraqaan eenyummaa isaanii yoo ilaalamu loltoota Eertiraa ta'uu isaanii mirkaneeffachuu himu. Loltoonni Eertiraa humnoota faannoo fi waraanni mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun weerara addaa Oromiyaa irratti banuus injifatamaa akka jiru gabaasni nu ga'e ifoomseera. Waraanni Tigraay naannoo Affaar bakkoota hedduu deebisee qabachuun gabaafame. Waajjirri Kominikeeshinii mootummaa naannoo Affaar ibsa wiixata kaleessaa galgala baaseen humnoonni Tigraay daangaa Affaar irraan seenanii lola bal'aa banuun magaalaalee fi bakkoota hedduu akka to'atan ibse. Oduun kun lolli kaaba Itoophiyaa waggaa tokko ol deemaa ture booda qabbanaa'uu hin oolle jedhamee ergaa abjootamee kan dhaga'amedha. Humnoonni wal waraansarra jiran akkuma baratame dabaree kan walii matan yoo ta'u mootummaa Itoophiyaatti waajjirri Kominikeeshinii Affaar kun ibsa baaseen humnoonni Tigraay naannoo Affaar gama godina Kilbaatii raasuu jedhamuun seenuun lola guddaa meeshaa waraana gurguddaa fayyadamuun gaggeessu hime. Bakkoota hedduus qabachuu isaanii kan ibsu ibsi waajjirichaa bakkeewwan akka Abaalaa Magaallee fi Baaraahillee jedhamanitti haleellaa guddaa fudhachuun humnoonni TDF qabatanii akka jiran himee jira. Ibsa waajjirichaarraa kan hubatameen wayitaa ammaa humnoonni TDF fi mootummaa Itoophiyaa waliin lolli naannoo Affaar bakka Baaraahillee jedhamutti adeemaa jiraachuus ifoomsee jira. Lolli naannoo Affaariif daangaa naannoo Tigraay gidduutti adeemaa jiru kun akka nammaataa ta'uusaa fi waraana guddaan gaggeeffamaa akka jiru himan. Torban darbaa jiru kana keessa sababaa humnoonni Affaariif humnoonni naannoo Tigraay wal waraanaa jiraniif gargaarsi namoomaa uummata qaqqabuu hanqachuusaas jaarmiyaaleen gargaarsaa eeraa jiru. Lola torban muraasaasitti daangaa Affaariif Tigraay gidduutti adeemaa jiru kana eenyu akka eegale qaama walabaan kan himame hin jiru. Qaamoleen mootummaa naannoo Affaar humnoota TPLF lolli sun eegaluu himu. TPLF ammoo humnoota Eertiraa fi Affaar waraana akka irratti jalqaban ibsiti. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin lolli daangaa Affaar irraan akka itti baname lola kanammoo qolachaa akka jiran akeekan. Akka maxxansa qondaala TPLF kanaatti waraanni kun humnoota Eertiraa fi Affaariin irratti jalqabamuusaa himuudhaan humna waraanaa irratti baname qolataa akka jiran ibseera. Wayitaa Itoophiyaa keessatti nagaa waaraan bu'ee mariin biyyoolessaa ni gaggeeffama jedhamuun miidiyaaleen mootummaa balbaloomsaa jiranitti daranuu lolli bifa haaraan eegaluun abjuu nageenyi biyyattiif ni bu'a jedhu
jedhu awwaalaa jira. Biyyattii keessatti waraanni naannolee hedduu keessatti humnoota bilisummaaf qabsaa'anii fi qaamolee impaayera Itoophiyaa tiksina jedhan gidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanni akka dhaabbatuuf waamichi karaa adda addaa taasifamullee biyyattiin daranuu gara wal waraansaatti babal'achuu akkuma itti fufteetti jirti. Somaaliyaa keessatti yeroo dheeraaf shororkeessummaa jalatti galmaa'ee kan ture addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen tarree shororkeessitootaa keessaa baafamuun himame. Addi bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen kanaan dura yeroo dheeraaf ABO fi Ginboot 7 waliin shororkeessummaa jala kan ture. Shororkeessummaan kunis qaamota mootummaa EPRDF'n kan itti moggaafame yoo ta'u waggoota dheeraa fi imala qabsoo isaatti danqaa akka ta'uuf faajamee ture. Odeessa torban kana bahaa jiruun adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeen galmee shororkeessummaa jalaa baafamuusaa saaxilee jira. Mootummaan Somaaliyaa adda bilisa baasaa biyyaalessaa Ogaadeeniin galmee shororkeessaa jalaa baasuusaa guyyaa kaleessaa miidiyaaleen gabaafame. Humni ONLF hidhannoon kan socho'u yoo ta'u lola jajjabaa Somaaliyaa keessatti gaggeessaa tureera. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo Miidiyaa oduu ammaaf qabanne kana gammaa ture. Qophiilee Keelloo afaan waliin turtii gaarii.